Dargaggeessa haadha isaa fuudhee waliin jiraate. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aa seenaa ajab nama jechisiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jechaa sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Jijjiirraa maallaqaa gara biyya barbaaddanitti diraama, reyaala, yuuroo, doolaaraa fi maallaqoota biroo gara biyya keenyattis haa ta'u gara maallaqa barbaaddanitti jijjiirrachuu yoo feetan appilikeeshiniin ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun daawunlood godhaa itti fayyadama. Kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isiniin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Oduun kun kan dhagahame kibba Afrikaa Zaambiyaa biyya jedhamtu keessatti. Biyya kana keessatti uummata miiliyoona 18 oltu jiraata. Afaanotaa fi sabaaf sablammoota garaagaraas qabdi. Magaalaa guddoon ishee Lusaakaa kan jedhamtu yeroo ta'u, Lusaakaa keessa baay'inaan uummata miiliyoona 2 hanga 3 oliitu jiraata. Albuudota gurguddoo addunyaa kanarratti barbaadaman warqee, koopparii, kiromaayitii fi nikeelii qabaachuutiin baay'ee beekamtuudha. Maarreegaa gochaan ija baase kun kan raawwate baadiyyaa biyya Zaambiyaa jedhamtu kana keessatti. Haati abbaan manaa ishee erga boqotee waggaa 12 fixeera. Ilmi haadha isaa fuudhe kun immoo abbaan isaa yeroo du'u umriin isaa waggaa 11 jechuun waggaa 12 booda umrii waggaa 23tti haadha isaa fuudhe. Haati isaa kun maqaan ishee Miiberekoo jedhamti. Umriidhaanis waggaa 40. Maqaan ilma ishee fuudhe immoo Feereeyii Miiberekoo jedhama. Ilma dhaatii haadha isaa waliin waggaa meeqa jiraate jedhamee hin gaafatamu. Haati yuunivarsiitii galchitee barsiistee eebbifamee hojii argatee as deebi'ee haadha isaa waliin jiraachuu jalqabe. Jiraachuu kan hin jedhu kuni kana naaf isin jiraachaa guddanne kana miti. Jiraachuu gara biraati. Akka haadha manaaf abbaa manaatti waliin jechuudha. Ilmii fi haati waliin ciisu. Jechaafuu dubbachuun baay'ee ulfaataadha mitiire. Haa ta'uutii garuu haadhaaf ilma kana gidduutti gochaan kun raawwate. Namni takka lama dogongore jedhee gaabbaa umrii isaa guutuu jiraata. Haa ta'uutii garuu haadhaaf ilma isaanii kanatti gochaan kun baay'ee tole. Ilmis haadha isaatiin jaalalaan jaallate. Haatis ilma isheetiin jaalalaan jaallatte. Ilmi yeroo manaa gadi ba'u haati inaafuu eegalte. Haati yeroo manaa gadi baatu ilmi inaafuu jalqabe. Gaaffii eenyu waliin maal hojjechaa oolte kan jedhu wal gaggaafachuu jalqabanii. Haadhaaf ilmi haadha manaaf abbaa manaa waliif ta'anii. Kanaan haati ilma isheef ni ulfoofti. Ilmis ulfa kanatti baay'ee gammade. Haadha isaarraa ilma dhalatuuf ilmi dursee yeroo dhalatu abbaa yeroo ta'uuf egaan maal jedhame waamama? Jechas hiikas maqaas hin qabu mitiire. Maarree ilmi ulfaa'oo haadhaan baay'ee isa gammachiise. Haadha isaatiin anaafsi abbaa manaaf haadha manaa ta'uu keenya gandi keenyi uummanni biyya keenyaa beekuu qaba jedhee haadha isaa yookiin immoo haadha manaa isaa mariisisee gara ganda dhimmi kun ilaallatutti imala isaa taasise. Akkuma gaheenis itti gaafatamaan ganda sanaa doomi wayirra siyaa buusu. Amma dafii fuuldura kootii badi. Gochaan akkanaa kana duratti ganda kanatti ta'een beeku utuu nani aangoorra jirus ganda kanatti ta'uu hin danda'u. Seeraan isiniin qabsiisaa jedhee itti gaafatamaan ganda sanaa dargaggeessa kanatti dubbata. Dargaggeessi kun kan ganda kanatti hin dubbadhe ni gahaa otoo hin jedhiin gara aanaatti ol darbe. Haa ta'uutii garuu battala poolisiin aanaa seera jala oolchee akka aadaa fi duudhaa abbootiin keenyi biyya kana jiraatanii darbanitti namni gochaa akkanaa raawwate ni ajjeefama jechuun murtee du'aa haadhaaf ilma irratti murteessanii. Haa ta'uutii garuu haati kan barsiise anadhaa. Erga abbaan isaanii du'ee bu'aa bayii hedduu kan itti baasaa ture anaa. Kanan dafqa kootti dhangalaasee guddise kun immoo dubartii kamiifuu ta'uu hin qabu kanuma kooti. Innis yeroon dhukkubsadhu ana haadha isaa fi haadha manaa isaatti baasii gurguddaa
narratti baaseera. Gochaan kun gonkumaa nurratti ta'uu hin qabu. Jaallannee fedhii keenyaan malee eenyuyyuu qaamni kamuu nu dirqisiisee miti. Nuti haadha manaaf abbaa manaadha. Waan barbaanne gochuun immoo biyya dimokiraasii taate keessatti mirga keenyadha. Seerri kun kanaan booddee anaaf abbaa manaa koo irrattis ta'e eenyuma irrattiyyuu nama biyya kana keessa jiraatu irratti murtaa'uu hin qabu jettee hanga qaama olaanaa iyyattee ajjechaa ishee fi ilma isheerra dhaqqabuuf ga'ee ture irraa of baraarte. Sanaan booddee manni murtii bitaa fi mirga ilaaluun akka haadha manaaf abbaa manaatti haatiif ilmi gonkumaa biyya kana keessatti waliin jiraachuu hin dandeessanii. Kana yoo ta'e umurii guutuu isinirratti murtaa'ee mana adabaatti haftuu jedhee itti murteessee gadhiise. Sanaan booddee ture waggaa 3 akka haadha manaaf abbaa manaatti ilmiif haati erga waliin jiraatanii booda daa'ima waggaa 1 godhatanii walirraatii seeraan gargar bahanii. Seerri walirraa isaan gargar baasus ifaaf ifatti akka duriitti mallattoo haadha manaaf abbaa manaa waliin argisiisuu baatanis ammayyuu garuu haatiif ilmi kun waliin jiraachaa jiru. Haadhaan ijoolleen ishee hafan ati haadha keenya miti abbaa keenya waliin si awwaalleerraa jedhanii jibbaniirraa fagaatanii. Obboleessa isaaniitiinis ati nama badaa haadha kee waliin ciisuu garaa godhatte seexana ilbiisa waan taateef akka dhala namaatti sin lakkoofnu maqaa abbaa keenyaanis hin waamamtu jedhanii seeraan himatanii abbaan manaan yookiin immoo ilmi maqaa abbaa isaa kan dhalcheen otoo hin taane maqaa haadha isaatiin waamama. Addunyaa kanarratti kan nuti hin dhageenye gurri keenyi bira hin geenye malee wanta hin raawwatamne tokkoyyuu hin jiru. Safuu gochaa seexanaa akkanaarraa Waaqayyo biyya keenya lammii keenya haa eegu. Obboleessi obboleettii isaa yeroo fuudhu obboleettiin obboleessa isheetti yeroo heerumtu har'ammoo kunoo haati ilma isheetti yeroo heerumtu seenaa baay'ee nama rifachiisu dhageenyeerra. Egaan addunyaa sodaachistu gochaawwan akkanaan guutamte keessatti sammuu ofii bilisa godhanii jiraachuun akkamitti danda'ama? Deebii keessan komentii jalatti naaf qodaa. Meetarii immoo miidiyaatuun dhageenye ta'a malee biyya keenyattiyyuu gochaan akkanaa raawwachuu ni danda'a. Namoonni beektan komentii jalatti naaf qodaa. Anis gama kootiin wantoonni hin dhagahee jiraatus hagan qulqulleeffadhutti haa turu. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun Oromiyaa 24 akka deeggartan kabajaan isin gaafachaa. Guyyaa har'aas ta'e guyyaa biroo sharafni maallaqaa riyaala, dirhaama, yuuroo fi doolaaraa meeqaan akka oole beekuu yoo barbaaddan kishiniin ajaa'ibaa jijjiirraa maallaqaa kanaa guyyaa guyyaatiin isinitti himu. Riyaa keessan otoo hin gaafatiin beekuu kan dandeessan yeroo maallaqni kun ol ka'u gara maatii keessanitti akka ergattaniif isin gargaaru liinkiin appilikeeshinii kanaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Daawunlood gochuun ammumatti fayyadama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii halkan gaarii isiniif hawwa. Nagaatti.